oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Obboloonni koo karaalee miidiyaalee hawaasummaa garaa garaa nu hordofaa jirtanii nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaallaa. Sagalee waaqayyoo walii wajjin akka ilaalluuf ani gara keessan dhufe sagalee waaqayyoo kan isiniif qooduuf ani Misgaanaa Rabbumaati. Sagalee waaqayyoo isa jiraataa walii wajjin waan hirmaannuuf amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. YouTube chaanaalii keenya kanaaf immoo haaraa yoo taatan subscribe nuuf godhaa. Ulfaadhaa qoftaan jireenyaa keessan bara keessan haa eebbisu. Sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaallaa. Sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaaluuf gara sanatti utuu hin darbin dura waaqayyoon kadhannaa iddoo tokko dubbifannee macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 25 gubbaarra jiru dubbiseetanii waaqayyoon kadhannaa yeroo muraasaaf. Kutaa kanaan dubbisaa maqaa Yesuusiin akka jedha. Namoonni Israa'el yommus namicha yeroo yerootti as ba'u kana argitu inni Israa'elootatti geessuudhaaf dhufee namicha kana ajjeesee mootiin hin badhaasaa. Akkasuma immoo intala isaa ittiin heerumsiisaa maatiin abbaa isaas biyya Israa'el keessatti gibira akka hin baafne hin godhaaf waliin hin jedhu turani jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Nama waaqayyoo kam turbutuuf waaqayyoon kadhannu bakkuma jirtan ta'aatii haaluma keessa jirtan keessatti yaadannaa wajjin ta'aa kadhanna. Gooftaa guddaa kan taate waaqa jaalalaa ana faana namoota na dhaga'an kana faana waan jirtuuf yeroo hundumaa bakka hundumaatti nu wajjin waan jirtuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Yoo namni nama dhiise illeetti nama dhiiftu, yoo haalli nama dhiise illeetti nama dhiiftu yeroo hundumaa nu wajjin hin jirtaa. Hamaatti nu hin kennine, qaroomina baraatti rakkinatti nu laanne, nu baattee namarraa nu gooteettaa. Galanni guddaa waaqa lafarratti siif haa ta'u. Kunoo immoo dubbii sagalee kee an dubbachuuf jira na gargaarii. Warra dhaga'an kan immoo isaaniif eebbisi. Ayyaana kee farada kee waan wajjin waan jirtuuf ulfaadhu. Hafuurri keenya qulqullaa'aan nu gidduu buufatee waan jiruuf galanni siif haa ta'u. Ittiin nu jaallatte ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee ameen. Eebbifamaa obboloota tokko. Haala akkuma jalqaba isin jedhee sagalee waaqayyoo isa jiraataa kanarraa waliin barannaa, waliin qoodannaa, waliin hirmaannaa waaqayyo ulfina isaa fudhatu. Waaqayyo immoo nutti dubbata akka nutti dubbatu shakkiin qabu na waliin ta'a. Mee har'a mata duree godhannee waan tokko ulfaana ilaalla. Mata dureen keenya har'aa akkas jedha. Ani eenyu jedha. Kun mata duree lallaba kooti. Ani eenyu. Har'a waa'ee namaa dhiifnee waa'ee ofii keenyaa haasofna. Waa'ee namaa dhiifnee waa'ee ofii keenyaa haasofna. Yeroo baay'ee quba namatti qabutu namaaf salphata. Ofitti qabuun xiqqoo ishii namatti ulfaatti. Garuu akkas goona har'aa ofitti qabna. Ani eenyu. Ati eenyu osoo hin taane ani eenyu. Ani dhugaa fi kan akkasiin of gaafattan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Ofii keenya gaafannaa, eenyummaa keenya gaafannaa. Ani eenyu har'a jiraachaa kan jiru, har'a harka waaqayyoon namni gargaaramee waaqayyoo wajjin hin jireenyetti namni jiru kun ani eenyu walii wajjin ilaalla. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kutaa ammaa kana Saamu'eel isa duraa boqonnaa isaa 17 lakkoofsa 25 gubbaarra jiruun dubbise. Daawittu gara lolaa deemee lolli inni itti dhaqe kun lola toora gadhiise ture. Lola toora gadhiise. Lola toora gadhiise jechuun lola jechuun walitti waraanuu, walitti dhukaasuu yookaan immoo meeshaa waraanaa ta'uu danda'a. Meeshaa waraanaas ta'uu baate harkuma warree buyyuu haa ta'u lola jechuun gareen A fi gareen B walii kallattiidhaan wal loluu jechuudha. Inni kun garuu lolli isaan kanaa lola toora gadhiise ture. Lola toora gadhiise gaafa jennu Filisxeemota bakka bu'ee warri lolatti hirmaatanii fi saba Israa'el bakka bu'ee warri lolatti hirmaatan kunii wal qaqqaammatu turan. Wal lolaa jiru tun ta'ee wal qaqqaammataa jiru. Yookiin immoo waraana hololaarra jiru, lola hololaarra jiru malee qaamaaf qaamaan wal waraanuutti hin jiran. Akkasa Ameerikaaf Chaayinaan itti jirtu jechuudha. Wal waraanaa jiru garuu qaama wal waraanaa hin jiranii arrabaan hololaa wal waraanu. Miti addunyaa kana gubbaatti biyyoonni kun lamaan baay'ee wal sodaachisu. Chaayinaa fi Ameerikaan baay'ee wal dorsisu. Kan isaan itti wal waraanan immoo arrabaan wal waraanaa jiru amma. Meeshaa walitti dhukaasaa hin jiran. Yookaan immoo bizinesii fa'i wal waraanu. Diinagdee walii kuffisuudhaan wal waraanu. Akka kanaa yeroo sanas lola toora gadhiisee ture. Qaamni jilbeenfatu qaamni jilbeenfachiisu
irratti aaboo fudhatee wal waraanaa jiran loltoonni gamanaa dhufaniif gamasii dhufanii wal waraanuutti hin jiranii garuu lola toora gadhiisa kana keessa jiru. Lola toora gadhiisa kana keessa dhufee Daawit gaafa dhufuu galaa qabatee obboloota isaatiif gaafa dhufuu waan kanatti himan. Maal jedhuuni lakkoofsa 25 gubbaatti Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 25 gubbaatti maal jedhuuni namoonni Israa'el yemmus namichi yeroo yerootti as ba'u kana argitu inni Israa'elootatti geessuudhaaf dhufee nama namicha kana ajjeesee mootiin hin badhaasaa akkasuma immoo intala isaa ittiin heerumsiisaa maatiin abbaa isaas biyya Israa'el keessatti gibira akka hin baafne godhaaf waliin hin jedhu turanidha. Argitanii namni namicha kana ajjeesee nama Filisxeem kana namni ajjeesee carraa inni qabutti himu turan. Carraa inni qabu maal fa'i ture? Carraa inni qabu intala mootii fuudhaa. Sanyiin isaa gibiraan gabbaruu. Masaraatti mootiitti gala jechuudha kanaa bira. Carraa sanaa akka amma ilaallu kana easy ta'e miti yeroo sanatti sanyii mootiitti dabalamuun yookiin immoo qomoo warra mootii ta'anitti dabalamuun baay'ee ulfaataa ture. Baay'ee guddaa ture. Carraa hedduus of keessaa qaba ture. Mucaan xinnaan kuni Daawit jechuudha. Kana dhagaye namni Goliyaadiin kuffisee Goliyaadiin namni injifatee carraa kana argataa carraan argatu maal inni intala mootii fuudhaa sanyiin isaa immoo gibiraan gabbaranii jedhan. Gaafa kanatti himan kana isan dinqine. Dhaqqaba gaafa dhaga'u hin dinqine. Garuu iddoon itti ajaa'ibsiifate iddoon itti dinqisiifate jira. Isa immoo wal faana ilaalla. Laa obboloota koon sana kana gubbaarra dhaabadhe gaafan gara jireenya mataa kootti deebisu yookiin immoo ofii keessanitti isinis akkas ofii keessanitti deebiftanii yaaddan ilaala. Ani waaqayyo gaafa natti dubbatu nan dinqine. Nan ajaa'ibsiifne sin gargaaraa. Haala ulfaataa kiyaan si baasaa gaafa naan jedhu takka na dinqeen beeku. Nan ajaa'ibne. Sababiin isaa maaliif beektu? Haalli keessa jiran waan keessaa ba'an waan namatti hin fakkaanne. Argitanii? Daawit isan dinqine gaaf kana. Intala mootii fuudhaa namni Goliyaadiin kuffisee. Sanyiin isaa gibiraan gabbaru biyyicha keessatti bilisa ba'aa yookaan immoo aksha maal jedhama? Ergamaan ta'uu ergamaa qabaataa gaafa isaan jedhan. Gaafa isaa akkasii jedhan isan dinqine. Gaaf kana baay'ee isan dinqine. Eessarraa keessa dinquu jalqabe beektu gaafa intala mootii fuuchuuf carraan kennamuuf isa ajaa'ibutti dhufe. Sanyiin isaa gibira dhaabuudhaaf gaafa jedhanii gibira gabbaruu dhaabuuf gaafa isaan jedhanii isa ajaa'ibutti dhufe. Argitanii har'a gaafa waaqayyo gaafa dubbatu haala ulfaataa kiyaan si baasaa sin jijjiiraa kallattiin sitti agarsiisaa duwwaa keen guutaa gaafa waaqayyo namaan jedhu baay'ee namaan galu. Baay'ee namaan garuu yeroon itti ta'utu jira. Waaqayyo waaqa isa dubbatee raawwata hin sobu hin mamu hin shakku waadaa isaanaatu. Namni dubbataa isa dubbate dhiisuu danda'a. Waaqayyo waaqa waan ta'eef hin dubbataa isa dubbate sana immoo hin raawwata. Waaqayyo waaqa. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Har'a gama turii lallaba kootii maaliin jedhee ani eenyu? Isin of gaafadhaa. Ani eenyu? Namni harka waaqayyootiin hamma kana hundumaa gargaarame. Namni hir'uunsaa guutame. Namni jiraatee nama har'aa ta'e ani eenyu? Kaleessi koo naaf eeyyamaa? Haalli keessa darbe naaf eeyyamaa? Eenyu ani? Kanaan jaalala waaqayyootiin akkasiin of gaafattan hin barbaada. Yeroo baay'ee namoonni kan isaan galateeffatan wantoonni gaggaariin jireenya isaanii gubbaarratti gaafa ta'u qofa waaqayyoon galateeffatu. Kun amaleeffatamaa ta'edha namoota keenya gidduu. Garuu akkas miti. Waaqayyo waan maal ta'eef galateeffatamu? Waaqayyo waan nu gargaareef, waan duwwaa keenya guuteef, bara jiraannu keessatti waan harka nu qabeef otoo hin ta'in Waaqayyo waaqa ta'uusaa qofaaf galateeffatama. Waaqayyo maaliif galateeffanna? Waaqayyo waaqa waan ta'eef galateeffanna. Waaqayyo nama gaafa uumu wantoota namtu kaayyoo uumeef qaba miti. Macaafni qulqulluun kun gaafa bifa kanaan barreeffamee piriinti ta'ee gaafa dhiyaatu kaayyoon uumameef maaliif? Namni dubbisee irraa akka fayyadamuuf. Laaftooppiyaan amma fayyadamu kun kaayyoon uumameef maaliif? Intarneetii ittiin fayyadamuudhaaf wantoota garaagaraa irraa dubbisuuf tajaajila kompiitarri tokko kennu akka naaf kennuuf kan inni uumame. Kun maaliif uumame? Bishaan akka itti namuuf yookaan dhangala'aan ta'e akka itti namuuf achi keessaa namni fudhatee akka dhuguuf uumame. Kaayyoo uumeef qaba wantoonni hundumtu. Teebiliin kun maaliif uumame? Kaayyoonsaa wanti kun akkuma kana taayiluma akkasii kennuuf waan ta'e akka irra kakkaa'amuuf. Teessoon kun maaliif uumame? Ani akka irra taa'uuf yookiin namni biraa akka irra taa'uuf nama baachuuf uumame. Akkuma kana uffatni nuti uffannu maal inni qullaa namaa dhoksuuf miti. Wanti nuti kaayyoo uumameef qaba. Argitanii
akkuma kana waaqayyo nama gaafa uumu kaayyoo uumeef qaba. Kaayyoon waaqayyo nama uumee fi akka namni isa galateeffatuuf. Ati kanaaf uumamte. Obboleessa koo obboleettii koo kaayyoon uumama keetii isa kana. Maali? Waaqayyoon galateeffachuu. Kottaa kaayyoo keenya irraan kaannu. Waaqayyo waan nu gargaareef hir'uu keenya waan guuteef galateeffatamu osoo hin taane waaqayyo waaqa waan ta'eef hin galateeffamu. Yoo barbaade harka kana lamman yoo nurraa harcaase, miilla kana lamman yoo nurraa harcaase, yoo barbaade yoo nu ajjeese yoo galateeffatamaadha. Sababaan hin galateeffatu waaqayyo. Yeroo baay'ee namni maaliif waaqayyotti gunguma maaf waaqayyoon komata beektu sababaan galateeffachuu waan barbaadu. Gaafan akkasiin hin jedhu waaqayyo nagaa nu gochuu isaatiif galatan barbaadu galateeffachuu hin qabu jechuu barbaadee miti. Waaqayyo haala rakkisaa keessa nu baasuu isaatiif galateeffatamuu hin qabu jechuu barbaadee miti. Garuu waaqayyo sababaan hin galateeffatamuudhaan jechuu barbaadaa jiru. Waaqayyo waaquma ta'uu isaa qofaaf galateeffamu. Waaqa ta'uu isaati. Malee sababatti barbaannee sababatti funaannee sababa kanaatiif galatoomi jennuun hin qabu. Waaqayyo waaqa waan ta'eef galateeffatamaadha. Akkas taanaan gaafa balaan nurra ga'uu dhaabnaa jechuudha. Sababaan waaqayyo waan miilla keenya nagaa godheef galateeffanna yoo ta'e miilli keenya kanatu dhabnee galateeffachuu dhufnaa jechuudha. Waaqayyo hara keenya kana waan inni nagaa godheef galateeffanna yoo ta'e balaan ta'e uumamee taateen ta'e wayii uumamee hara keenya kana yoo dhabnee dhiifna jechuudha. Waaqayyo akkas miti obboloo tokko. Sababaan miti kan inni galateeffatamu. Sababaan miti kan inni galateeffatamu. Waaqayyo waaqa ta'uusaa qofaan hin galateeffatamu. Inni waaqa ta'uusaa qofaan galateeffamaadha. Eentu waaqayyo. Waaqayyo waaqa waan ta'eef galateeffamaadha. Inni waaqa. Waaqa ta'uusaa qofti isa galateeffachiisa. Obboloota koo eebbifamu. Kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa galata anaa fi isinirraa barbaada. Haala rakkisaa keessaa waan nu baasee qofaaf osoo hin taane haala rakkisaa keessa yoo dhuma nu jiraachise mataa isaa yoo ni galateeffatamaadha. Kan waaqayyo waaqarratti lafarratti kan ulfaate haa ta'u. Maal jenne mata dureetti dubbisa sagalee waaqayyo wal faanatti qoodachaa jirru ani eenyu? Jaalala waaqamu kan isin gaafadhu. Kan ati eenyu? Eenyu ati? Namni har'a na dhagaa jirtu kun ati eenyu? Waaqayyo hamma kana hundumaa isaa utuu ati cubbamaa taatee yakkamaa taateetu jirtu haraara isaa si baay'isee nama jiraatu ni si godhe. Ati eenyu? Mi'aan ofii koon gaafadha. Misgaana ati eenyu? Hamma kana hunda waaqayyo kan si gargaare duwwaa kee kan inni guuteef nama jiraatu kan si godhe. Cubbamaa namaa har'a akka sagalee waaqayyoo namatti dubbattu kan si godhe misgaana ati eenyu? Ani eenyu jedhaa of gaafadhaame. Eenyu? Kan waaqayyo kan eebbifame kan ulfaate haa ta'u. Iddoo itti Daawit of gaafate dhannee ilaalla. Mata duree kanas achumarraan fudhadhe. Ani eenyu jedhee Daawit. Daawit har'aa misgaanaan Daawit har'aa ati namni dhagaa jirtu obboleettii koo ati obboleessa koo ati warri sagalee dhagaa jirtan ati eenyu of gaafadhu. Waaqayyo amma kana hundumaa gaarummaa kan itti agarsiise. Waaqayyo amma kana hundumaa kan inni gargaare ani eenyu? Maqaan waaqayyo ulfaatu. Itti yaadanittu mee qalbeeffadhaa ilaalame. Sababni isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 17 gubbaarratti immoo waan ajaa'ibaa agartu. Kan waaqayyo kan eebbifame kan ulfaate haa ta'u. Kutaa kana dubbisu. Akkas jedha. Yemmuu Saa'ol Daawitiin kunoo ani Maaraab intala koo ishee hangafaa sittan heerumsiisa. Ati immoo ilma jagna anaaf ta'i lola isa kan waaqayyoo loli jedha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Amma eenyu dubbataa jira? Mootii biyya bulchaa jirutu Daawit mucaa xiqqoo mucaa umuriin illee hin geenye lolaaf illee gahaan taane gaafa inni kuffisee. Haleluuyaa. Gaafa isa namni mucaa xiqqoobbee isa namni sodaate isa namni ilaalee yaaddee kuffise. Loltoonni jajjaboon muuxannoo qaban turanii dhube. Gitaniittu loltoonni jajjaboon waggoota hedduuf lolan sadarkaa koomishiinarii bakka sadarkaa ajajaan 5 ajajaan 100 ajajaan 50 ajajaan meeqaa ture. Maaraga yookiin immoo maqaa kabajaa loltoonni qaban hedduun muuxannoo lolaa kan qaban achi keessa turan garuu eenyuun hin kuffisne Goliyaadiin kuffisuu hin dandeenye. Mucaa xiqqoon godaa dhufe garuu Goliyaadiin kuffise. Agitanii gaafa inni kuffisee deebi'u sirba sirbamee beekni dubartoonni sirbaniif eenyuuf Daawitiif. Maal godhan beektu mootii biyya bulchaa jiru
mataarraa gonfoo qabu mootii biyya bulchaa jiru mataasaarraa gonfoo qabuuf kuma safaraniitu. Daawitiif garuu dubartoonni kun kumaatama safaran. Maal jedhan beektu? Daawitiidha. Haleluuyaa. Saa'ol jedhan. Kuma ajjeese. Daawit garuu kumaatama ajjeese jedhan. Isa kanaafi lakkoofsa daangaa lakkoofsa safara qabu kuma kennaniif. Daawitiif garuu kumaatama safaraniif. Kana gaafa laalu Daawiti ani eenyu gaafi jedhutu keessaatti dhufe. Dhageetanii? Goliyaadiin kuffise dinqiidha kun. Isan ajaa'ibni ammayyuu. Dubartoonni sirba ajaa'ibaa isaatti sirban. Kunis isan ajaa'ibsiif. Garuu mootiin dhufee maal jedhanii yommuu Saa'ol Daawitiin kunoo ani Maaraa intala koo ishee hangafaa sitti heerumsiisa. Ati immoo ilma jagna anaaf ta'i. Lola isa kan Waaqayyoo loli jedhe. Ilma naa taata. Ilma jagna naaf taataatti jechaan jira. Maal taata? Ilma jagna anaaf ta'i. Ani immoo maalan godha? Intala koon sitti heerumsiisa. Intala mootii fuuchuu keessa akka yeroo sanaatti carraa baay'ee wajjin dhufa ture. Masaraa mootiitti galuutu wajjin dhufa. Sanyiin isaa gibira kaffaluu dhaabuutu wajjin dhufa. Wantoonni achi keessa jiran, carraawwan achi keessa jiran hedduu turan. Carraawwan kana fudhatee dhufe. Maal jedha mootiin? Sittan heerumsiisa intala kootti jedha. Kana eenyurraa dhagaa jira? Afaan Saa'ol mooticharraa dhagaa jira. Lakkoofsa 18 gubbaarratti immoo akkasidha. Daawit garuu deebisee Saa'oliin intala mootii kanan fuudhu ani eenyu jedhe. Kana gaafata duree keenya sirraan fudhadhe. Maal jedhe? Intala mootii kanan fuudhu ani eenyu jedhe. Garagalee duuba isaa ilaalee, sanyii keessaa dhufe ilaalee, ga'umsa isaa ilaalee, dandeettii isaa ilaalee, sadarkaarra jiru ilaalee maal jedhe beektu? Ani eenyu jedhe. Intala mootii kanan fuudhu ani eenyu jedhe. Mee of gaafannu ani eenyu Waaqayyoon kan hundumaa kan gargaare. Cubbamaa ta'aniitu jirru, yakkamaa ta'aniitu jirru, haraara hamma kana ga'u kan nutti agarsiise ani eenyu. Isin warri jireenyi keessan haraara argate isin eenyu? Eenyu isin? Waaqayyo gaarummaa kan sitti agarsiise. Carraa jiraachuu kan nuuf kenne. Kaleessa balleessinee kaanee balleessaa gooneetu jirru, har'a garuu carraa jiraachuu kan nuuf kenne ani eenyu? Gaaffiin ta'ana. Hamma kana hunda kan inni gargaare, hamma kana hundumaa kan inni akka qabe ani eenyu? Nama namnu hin beekne, nama ijji namaa irra darbe. Akkuma Daawit sana Daawit ijji haadhaaf abbaa irra darbee ture. Nama ijji haadhaaf abbaa irra darbe. Namni ijji ollaa, ijji waldaa kiristaanaa irra darbe. Nama uffannaan gaadiin irra hin jirre. Namuma rifeensa isaayyuu yeroon sirreeffachuu hin dandeenye rifeensa irratti gaale. Nama haala ulfaataa keessa ture. Harka qabee dhufee qabee kaasee nama kan inni godhe ani eenyu? Gaarummaa maalan qaba? Fuula isaatti. Dandeettii maalan qaba? Jabina maalan qaba? Ani kan kun dubbadha. Isin immoo gara jireenya keessatti fudhadhaa. Ani eenyu? Amma kana hundumaa kan gargaarte Waaqayyo. Amma kana hundumaa kan qabde ani eenyu? Daawit waa'ee gaafa ofiisaa gaafa dubbatu. Sirba sirbamee beekni gaafa sirbaniif. Sirba kanaan dura sirbamee beekni. Sirba mootiifuun sirbamne mucaa xiqqoodhaaf gaafa isaan sirban. Argitanii sanyiin isaa biyyicha keessa gibira gaafa kafaluu gaafa dhabu. Sanyiin isaa adaadaan isaa eessumni isaa durbiin isaa wasiilli isaa sanyiin inni qabu hundumtuu gibirarraa gaafa isaan bilisa ta'an. Gaafa isaan dhufanii masaraa mootiitti namman. Mandara jiraatan keessaa biyya jiraatan keessaa dhufanii masaraa mootiitti nammanii faamilii mootii ta'anii gaafa isaan jiraatan. Innumtuu gaafa isaa ajaa'ibu. Mootiin immoo afaan isaa irraa fudhatee ani intala koo sitti heerumsiisa gaafa inni ittiin jedhu. Maal jedhe beektu? Ani eenyu jedhe. Intala mootii kanan fuudhu ani eenyu jedhe. Ani mataan koo jireenyatti kanan jiru ani eenyu? Ati namni sagalee kana dhagaa jirtu obboleettii nana obboleessa nana abbaa koo haadha koo biyya fagoorra kan jirtan biyyoota hambaa garaagaraa keessa kan jirtan kushiina namaa keessa kan jirtan Duubaa yookiin bakka garaagaraa bakka haala hin mijanne keessa kan jirtan haaluma hin mijanne sana keessatti kan si jiraachise ati eenyu? Ani kan hin jiraadhe ayyaana isaa kan na baay'ise haraara isaa kan na baay'ise ani eenyu? Manni koo kan gargaarame ani eenyu? Daawit waa'ee ofii isaa itti fufee gaafa ibsu akka jedha.
Daawit waa'ee ofii isaa gaafa itti fufee gaafa ibsu akka jedha. Israa'el keessatti qomoon koo qomoon abbaa koos isa kamii? Israa'eluma keessaa immoo qomoodhumti keenya isa kamii? Qomooma sana keessaa immoo qomoodhumti isaanii qomoo beekamaa miti. Israa'el keessatti saba wajjin jiraatu keessatti beekamaa miti. Biyyicha keessatti beekamaa miti. Waa'ee qomoo isaa maal jedha beektaa? Waa'ee ofii isaa gaafa ibsu maal jedha beektu? Qomoon abbaa koo eenyu? Eenyu qomoon abbaa kooti? Isa qofaayyuu immoo miti. Qomoo abbaa isaa qofaa miti. Qomoodhuma abbaa koo keessaa immoo qomoomta abbaa isaa iyyuu xiqqaadha. Qomoodhuma abbaa isaa keessaa immoo sanyiidhumti abbaa koo immoo isaan keessaa immoo xiqqaadha. Kamii eenyu nuti mataan isaa? Inni eenyu? Sanyiidhuma abbaa isaa keessaa immoo Daawit mataan isaa eenyu? Maaliif? Mucaa qadasuu mucaa ejjira darbe. Saamu'eel dibuu gaafa dhufu mataa isaallee abbaan warra kaan tarreessee haatiif abbaan warra kaan tarreessanii mucaa dagatamee mucaa ejji maatii irra darbe. Agatanii nama miti haatiif abbaan iyyuu hin dagatani. Ijji isaa irra darbeera. Saamu'eel kanumaa ijoollee isin qabdan gaafa isaan ittiin jedhanii tokko hafee jedha jedhe. Inni immoo si jira hoolota bukkee jira jedhe. Hamma inni dhufutti waa gochuu danda'u jedhe miti Saamu'eel. Kana jechuun mucaan kun immoo gaaffiin ani eenyu jedhu akka of gaafachuudhaa fi ulaagaa baay'ee qabu. Aniif isin har'a ani eenyu jennee of gaafachuuf ulaagaa baay'ee qabna. Jiraachuun keenya kun mataan isaa ani eenyu jennee akka of gaafannuuf kallattii nu qabsiisa. Ilaa wantooti nuti dhabnee argachuu barbaannu sana osoo hin taane wanti nuti itti jiraachuudhumti keenya har'aa kunii ani eenyu jennee akka of gaafannuuf kallattii nu agarsiisa. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate kan eebbifame haa ta'u. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Lakkoofsi 19 gubbaarratti immoo akka jedha. Haa ta'uyyuu malee yeroo Saa'ol intala isaa Maaraa bisatti heerumsiisuuf jedhetti isheen Adiraam mooderichatti hin heerumte jedha. Ilaa lakkoofsi 20 immoo maal jedha? Mikaa'el intala Saa'ol garuu Daawitiin hin jaallatte. Saa'olis dubbicha yommuu dhagaye ittiin gammade jedha. Abbaatu Saa'ol mootichatu intalli isaa Daawitiin jaallachuutti gammade. Mootiitu. Lakkoofsi 21. Daawit ishee na heerumsiisaa isheen kiyyoo isaatti hin taatii harka Filisxeemichaattis inni sababa jedhe. Saa'ol kanaaf Daawitiin kunoo alana soddaa koo hin taata jedhe. Lakkoofsa 22 gubbaarratti immoo jecha qalbii laphee nama dha'u dubbate Daawit. Maal jedhe? Itti fufees kunoo mootiin hojjettoonni isaa hundinuu waan si jaallataniif ati immoo intala mootii fuudhi jedhaatii gadi qabaadhaan Daawititti himaa jedhe. Hojjettoota isaa hin abboome jedha. Kana Saa'oltu dubbataa jira. Maal jedha? Gadi qabaadhaan Daawititti himaa jedha. Ilaa mucaan xiqqoon mandara keessatti biyya keessatti sanyiin isaa qomoon isaa hin beekamne intala mootii fuuchuun addabaabaayatti labsamuutu qabu. Fiingee afuufanii maal jedhanii iyyanii wacanii mucaa xiqqoo tokkotti intala mootii fuuchuu qaba jedhanii utuu himuun irra jiru maal jedhee gaduma qabaa jedhe. Gaduma qabaatti himaa jedhe. Baay'ee nama ajaa'iba. Gaduma qabaadhaan itti himaa jedhe. Mootiitu dubbata gadi qabaan itti himaa jedhe. Kunimee silaa lallabamuu weeddifamuu jajamuu qabayyuu ture. Garuu maal jedhe? Gaduma qabaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Lakkoofsi 23 gubbaarratti immoo maal jedhaa? Hojjettoonni Saa'ol dubbicha Daawititti himanii Daawit immoo anoo hiyyeessa jedha. Jechoonni kun jechoota qalbii nama raasan dubbata. Waa'ee ofiisaa gaafa ibsu. Kana keessatti of hin argadha gaa. Ana sittan of argadha. Isin eessatti akkasuma of argattan hin beeku. Maal jedha beektu waa'ee ofiisaa gaafa ibsu. Hojjettoonni Saa'ol dubbicha Daawititti himanii Daawit immoo anoo hiyyeessa nama hamma kanatti beekames miti. Soddaa mootii ta'uun dubbiidhuma salphaa isinitti fakkaateere. Gaafa ofiisaa ibsu ani hiyyeessa jedha. Haleluuyaa. Gooftaan nurraa harcaasee malee. Nurraa harcaasee malee isuma nutis. Maal jedha waa'ee ofiisaa gaafa ibsu?
Ani hiyyeessa nama hamma kanatti beekames miti. Beekamtii maal qabna? Maali beekamtii maal qabna? Sababa beekamtii keenyaa isa ta'e. Haleluuyaa. Iddoo har'a arganne kana Yesuusiin arganne. Firaaf lammiif qomoo keenyaa miti. Ani carraan taa'ee ittiin isinitti dubbachaa jiru kana kan hin argadhe Yesuus qofaani. Namalee nama fira qabu nama lammii qabu hin turre. Abeet. Nama namni iyyaafatu hin turre. Carraa kana kan hin argadhe ani karaa Yesuusiin. Maal jedhee Daawit? Ani hiyyeessa jedhe. Waa'ee ofiisaa gaafa ibsu. Intala mootii kana fuudhu ani eenyu? Ani hiyyeessa. Haleluuyaa. Maal jedhee dubbata? Ani hiyyeessa. Anuu hiyyeessa. Nama amma kanatti beekames miti. Soddaa mootii ta'uun waan salphaa isinitti fakkaateere. Soddaa mootii ta'inaan jechaa jirtu miidha. Mootiin afaan isaatiin itti himnaan dhaga'uu dide. Ani eenyu jedhee jalaa baqatee deeme miti. Daawit maal jedhe? Ani eenyu jedhee jalaa baqatee deeme miti. Soddaa mootii ta'uun ani eenyu intala kee kana fuudhu ani eenyu jedhe. Amma immoo gurguddootaa fi beektota itti erge. Gaafa itti ergu immoo beektotaaf baay'ee sammuu isaa amanuu dhabuu agarsiisa. Soo dhugaan isinitti hima. Yeroo tokko tokko sammuun ofii amanii nama fudhatu. Amma naani milkaa'insa gooftaan na milkeessi wanti inni na gargaare gaafa laalu ani moo hin jedhame yeroo tokko tokko natti mul'ata. Ani moo hin jedha. Daawit akkas waan ta'e natti fakkaata. Argitanii mootiin intala koo sitti heerumsiisaa jennaani ani eenyu intala kee kana fuudhuu jedhee baqatee biraadhe. Kana booda mootiin gurguddoota beektota qabu teessiseetu gadi qabaadhaan dhaqaatii Daawitiin intala koo siifan kennaa hin fuuta jedhiinii jennaan gurguddoota biyyaa aangawoota Saa'ol mootichi Daawititti erge gaafa isaan dhufanii intala mootiin intala koo fuuta siin jedhee gaafa isaan ittiin jedhan immoo akkas jedha ammoo maal jedha beektu? Ammoo maal jechaa jira? Ani hiyyeessa. Argitanii ofiisaa ibsa. Akkaataatti Waaqayyoo isa ibsaa jiru waan biraa, akkaataan itti of ibsu waan biraa. Yeroo tokko tokko buloota koo iddoo Waaqayyoo nu hin beeknetti of beekna nuti. Iddoo Waaqayyoo nu agarretti of agarra nuti. Maal jedha beektu? Ani hiyyeessa. Abeet. Ani hiyyeessa. Nama hamma kanatti beekames miti. Soddaa mootii ta'uu waan salphaa isinitti fakkaateedha. Soddaa mootii ta'uu intala mootii fuudhuu waan salphaa isinitti fakkaateedha. Argitanii? Ati eenyu? Eenyu ati? Amma kana hunda kan gargaaramte ati eenyu? Misgaanaa ati eenyu? Gargaarsa amma kana hundumaa harka Waaqayyoo irraa kan argatte manni kee jireenyi kee kan gargaarame maatiin ati qabdu kan gargaarame ba'uuf galuun kee harka Waaqayyoon kan eegame ati eenyu? Eenyudha ati? Daawit ani eenyu jedhame? Ani eenyu? Harka Waaqayyoon namni gargaarame kun ani eenyu? Cubbamaan kun dadhabaan harka Waaqayyoon gargaarame kun ani eenyu? Soddaa mootii ta'uu waan salphaa isinitti fakkaateedha. Beekottaame Waaqayyo jaalala. Jaalala kan inni itti agarsiise kun ati eenyu? Waaqayyo jaalala kan itti agarsiise kun eenyu? Waaqayyo nama kan ta'eef ati eenyu? Waaqayyo waaqa ta'eetu jiru nama kan ta'eef foon kan uffateef ati eenyu? Siif jedheeti. Addunyaan kun namoota biliyoona 8 fi isaa ol qabdi miti. Biliyoonni 8 kan akka waan hin jirreetti ilaali. Biliyoonni 8 kana keessaa si qofatu addunyaa kana gubbaarra jira osoo ta'eeti si qofaaf dhufa ture Yesuus. Si qofaaf dhalata ture jira. Si qofaaf foon uffata ture. Achi ofirraan dhibin nama biraaf dhufe hin jedhin. Israa'eliif hin jedhin yookiin immoo Yihuudootaaf hin jedhin yookiin biyya akkasiif hin jedhin. Ardii Eeshiyaa fi Awurooppaadhaa fi Afrikaa fi kana sana hin jedhin. Ofirraan dabarsiin kun kan keeti. Siif dhufe Yesuus. Si fayyisuu dhufe Yesuus. Si wallaanuu dhufe Yesuus. Duwwaa kee guutuu dhufe Yesuus. Lafatti salphattee si kaasuu dhufe Yesuus. Haleluuyaa. Jaalala guddaa sitti agarsiise Yesuus. Namni jaalalli guddaan itti agarsiifame kun ati garuu eenyu? Waaqi kan nama ta'eef ati eenyu? Waaqi kan salphateef ati eenyu? Waaqi qullaa kan dhaabateef ati eenyu? Jaalala jechuun isa kana. Qullaa dhaabateef. Kan inni qullaa dhaabateef sun beesiifi. Achi ofirraan dabarsiin sumaafi siif qullaa dhaabate. Lubootaaf miti. Hangafoota lubootaaf miti yookiin paastaroota faarfattootaaf qullaa waan dhaabate sitti hin fakkaatiin si'uma saba ta'eeru kanaaf qullaa dhaabate. Argitanii fiilmii waa'ee Yesuus Kiristoos ibsu sana ilaaluun baay'ee namatti ulfaatu qullaa dhaabate yeroo jedhamu sana. Qaama saalaatti maramee jira argitanii
qaama saalaa qofatti maramee jira. Macaafni qulqulluun garuu akkas hin jiru. Taatoo fiilmii sanaa bakka bu'ee namni hojjete qullaan qaama saalaa isaa agarsiisuun eeyyamamaa waan hin taaneef yookiin immoo fiilmiidhaaf waan hin taaneef malee macaafni qulqulluun maal jedhaa? Qullaa dhaabateedha. Qullaa dhaabate jechuun qullaadhuma isaa rifeensa mataa isaa kaasee amma qeensa miila isaatti qullaa dhaabate malee naannawaa qaama saalaa isaatti wanti marame hin turre qullaa dhaabate Yesuus. Qullaa dhaabate sibbee qullaa dhaabate. Kana garuu miidhagfattee asitti dhaga'ameera. Kan inni qullaa dhaabateef si'iifi. Qullaa beekanii dhaabateef si'iifi. Nama biraa miti. Qullaa siif dhaabate. Mee nama 5 jaaruu fuuldura qullaa dhaabattaati. Anaan nama 20-30 fuuldura dhaabdanii utuu meeshaan sammuu kootti dhaabdanii inni sammuu qullaa kee dhaabata tu jettanii du'an filadha. Namni qullaa sana namatti agarsiisuun barbaadu waan ta'eef. Utuu yakkan qabaatiin harki isaa qulqulluu ta'ee utuu jiru utuu dhiigan dhangalaasiin dhufee maal godhe qullaa isaa dhaabate. Fannoo gubbaa. Qullaa isaa dhaabate fannoo gubbaa. Namni inni qullaa isaa dhaabateef sun si'idha. Ati eenyu? Eenyu ati? Ati eenyu akka taate utuu sii galee Waaqayyoon komachuudhaaf jechee tokko arraba kee dhadhu. Haala ulfaataa barbaade kam keessa jiraatu? Aarsaa inni fannoo irratti si kaffale qofti akka isa galateeffatuuf si kakaasa. Ati eenyu? Ati eenyu? Aarsaa gubbaa irratti, fannoo gubbaa irratti aarsaa amma kana gudduma aarsaa mana ga'u kan kaffaleef ati eenyu? Siif kan garafame ati eenyu? Qullaa isaa dhaabate. Qullaa isaa dhaabate. Yakka maleetuu yakka hin qabaatin balleessaa tokko utuu hin godhin sababa keef qullaa dhaabate. Fannoo gubbaa irra qullaa dhaabate. Qullaa dhaabachuu miti. Gindillaajii dhaabate. Inni kun si'iifi. Gindillaajiidhaan inni baate kiloogiraama 150 hanga 200 ulfaata jedha. Gaafa seenaa gaafa dubbiftan. Argitanii? Ilaa. Namoonni ba'aa baatanii konkolaataa gubbaa yaabbachiisan agartanii kumtaala tokko jechuun yookiin matoo takka yookiin kiloogiraama 100 fuudhanii konkolaataa gubbaarra kaa'uuf hammam akka isaan dafqan laalaa. Kiloogiraama 200 jechuun boolaalaa. Yesuus Kiristoos waan akka kana midhaan kumtaala 2tti tilmaamamu baatee siif jedhee deema. Isayyuu baatee akka warra midhaan konkolaataa korsiisanii mana keessaa baasee konkolaataa yaabbachiise miti. Akka kanaa miti. Siif jedhee biyya tokko gara biyya biraa deema. Ganda tokko gara ganda biraa deema. Kumtaala 2tti waan tilmaamamu baatee kiloogiraama 200tti waan tilmaamamu gindillaajiidhaan sun kiloogiraama 200tti waan tilmaamamu baatee. Isayyuu gaafa inni baachuu dadhabee gaafa inni kufu hin garafu turan. Hin garafu turan. Dirra isaa garafu turan. Hin garafu turan. Kan isaan garafan sun si'iifi. Ati eenyuree? Komachuun bee oolmaan nuuf oole gochaan inni fannoo irratti nu oole bee gaafa dubbannu gaafa yaadannu bee komachuuf jecha tokko arraba keenya irra dhufuus hin qabu. Ani eenyu? Gooftaa Yesuus ani eenyu amma kana hunda kanatti gargaarta. Amma kana hunda akkatti kan hin qabde. Duwwaasaa kanatti goote. Nama jiraatu kan goote. Anaaf kan garafamte. Anaaf kan reebamte. Ani eenyu? Ani eenyu? Jaalala amma kana ga'u kan natti agarsiifte. Ani eenyu? Gitanii fannoo gubbaa irratti qullaa dhaabate. Qullaasa. Rifeensa mataa isaa qeensa miila isaatti qullaa. Utuu rifeensi tokko qullaa dhaabate. Anaaf isinii qullaa dhaabate. Kan inni qullaa dhaabateef sun anaaf isinii. Eenyu re'aan kan inni qullaa dhaabate. Argitanii? Bakki hafe hin jiru hin garafanii itti qoosanii hin reebanii. Argitanii? Cinaacha isaa kana hin waraanan. Ga'uu dide. Hadha isaa kana hin garafan ga'uu dide. Mee waan isaan ittiin garafan isiniif qooda. Alangaan isaan ittiin garafan kiloogiraama 6 ulfaata. Fiixee isaa yookiin immoo caabii alangaa sanaa gubbaarra sibiilota akka shukkaa yookiin qara qabantu jira ture. Sibiilonni qara qaban kun immoo seentimeetira 60 hanga 100 kan isaan fagaatan. Kanaan garafame Yesuus. Maaliif kanaan garafan beektu? Akkaataaleen kutaan qaama namaa maal qabaa? Gogaatu jira, foontu jira, labeetu jira. Caabii alangaa sanaa gubbaarratti saantii 60 hanga 100 gochuun sun maaliif beektu? Gaafa ittiin garafan gogaa bukkee darbee, foon bukkee darbee lafee akka waraanuuf ture. Argitanii? Yesuus Kiristoos lafeensaa, gogaansaa, foonsaa wal faana kan inni garafameef si'iifi.
Nama biraa sitti hin fakkaatin. Ofirra hin dabarsin. Sumaafi anumaafi. Dhagitanii ilaa waan kiloogiraama 6 alangaa kiloogiraama 6 ulfaatu. Caafii isaa gubbaa irratti immoo yookiin fiixee isaa irratti immoo seentimeetira 60 hanga 100 waan qara qabuun garafame Yesuus. Akka seeraatti immoo namni tokko si'a 40 garafama ture. Yesuus Kiristoos kana gaafa garafanii Yesuus Kiristoos kana gaafa garafanii akkamitti garafan beektu? Si'a 40 garafanii quufuu dadhaban. Si'a 40 garafanii quufuu waan hin dandeenyeef agartanii kiiloo 6 ulfaataa. Fiixee isaa gubbaarraa sibiilatu jira. Sibiilli isaa kuni gogaa isaa bukkee darbee foon isaa bukkee darbee lafee isaa waraanaa. Kanaan si'a tokko garafamuun iyyuu ulfaataa ta'ee osoo jiru garuu si'a meeqa garafanii? 1-2 jedhanii si'a 39 garafan. Si'a 39 garafanii ka'anii itti dabalanii yoo garafan 40 gaafa ta'u seerri waan isaan dhorkuuf akka seeraatti kana booda garafuu waan hin dandeenyeef 39 garafanii ka'anii ammas garafanii waan hin quufneef tokko jedhanii lakkoofsa jalqaban. 1-2 jedhanii immoo ammas garafuu jalqaban. Akkasitti kan garafameef sun Yesuus si'iifi. Kanaaf ati eenyu? Jaalalli kan hundumaa akkasitti agarsiisa. Waaqayyo jaalala gaafa jennu waan ilaallee jaalala jennuu qabna malee akkasumatti beemti. Jaalallichi jaalala addaati qaba. Jaalalli Waaqayyoo jaalala agaabbeedha gaafa jennu kanarra dhaabanneeti. Jaalala agaabbeeti gaafa jennu. Jaalala ati manatti abbaa manaa jaallatte miti jaalalli Waaqayyoo. Jaalala abbaan manaa ittiin haadha manaa jaallatte miti. Jaalalli haati ittiin dhala ishee jaallatte miti. Jaalalli Waaqayyoo agaabbeedha. Jaalala safara hin qabne, jaalala tilmaama hin qabne, iddoo kanaa jalqabee iddoo kanatti dhuma kan hin jedhamne jaalalli Waaqayyoo jaalala addaati. Egaa inni siif garafa. Kutaaleen qaama isaa hafeen jiru. Mataa isaa gubbaarra gonfoo qoraattii kaa'an. Harka isaa keessa bismaara baasan. Kalee isaa kana hin uran. Guutummaa qaama isaa kana akkuma nama isinitti hime kana meeshaa jabaa kanaan hin garafan. Isa dhumaa dudduuba kana miidhanii kaa'anii waan tokko isaan hafe. Keessa Yesuus akkatti miidhan dhaban. Keessa Yesuus akkatti garafan dhaban. Garuu keessa Yesuus garafuudhaaf carraa tokko argatan. Yesuus akka jedhe fannoo gubbaarratti nan dheebodha jedhe. Nan dheebodhe gaafa jedhu dheebuus akka nuti bishaan dheebonnee fudhannee dhugnu miti. Dheebuus akkasii miti dheebonni kana Yesuus akkasiin ture. Argitanii gaafa bishaan baay'ee dheebonne iyyuu akkamitti akka dheebonnutti dhaga'amu agartaniittu isa kanan ture dheebuun Yesuus. Dheebuun Yesuus dheebuusa kan du'aa ture. Fakkeenyaaf kana namoonni sirriitti namoota dhukkubsachiiftanii beektan sirriitti beektu. Namni tokko gaafa inni du'a jala ga'u gaafa lubbuun keessaa ba'uuf gaafa jedhu namni tokko bishaan gaafata. Gaafa inni bishaan gaafatu garuu bishaan hin kennaniif. Maaliif bishaan hin kennaniif beektu? Bishaan sana dhugee jennaan battala sanatti waan du'uuf. Namni sun battala bishaan sana dhugetti lubbuu isaa waan dhabuufi maal godhu bishaan sana ittiin kennan. Sababiin bishaan ittiin kennineef maali beektu? Bishaan sana dhuge lubbuu keessaa ba'a. Sababa kanaaf namooti gurguddoon keessatti maanguddoonni kana sirriitti beektu. Waan akka mooqii nyaata wajjin waan wal qabatu. Waan akka aajjaa ta'uu danda'a. Wantoota akkasii maankaadhaan yookiin waan ta'een itti haa ta'uu inni obaasuu waan bifa ta'een kennuuf. Sababii isaan kana godhaniif maaliif beektu? Bishaan gaafatee ka'ee battala bishaan inni gaafatetti bishaan yoo kennameef lubbuun waan keessaa ba'uuf namni isaa akka hin duune waan barbaaduuf bishaan ittiin kenna. Yesuus dheebuu isa du'aa dheebote. Yesuus nan dheebodhee gaafa jedhu akka isa nuti dheebonnee dhugnu utuu hin taane dheebuu isa dhumaa, dheebuu isa du'aa, isa lubbuun keessaa ba'uuf jettu, isa du'uuf jedhu dheebote. Gaafa Yesuus akkas dheebotu, Yesuus gaafa inni akkatti dheebotu, isaan garuu maal kennaniif? Hadhooftuu kennan. Hadhooftuu obaasan. Battala kanatti inni mee dhugee hafuurri keessaa ba'uufi lubbuun keessaa ba'uufi boqochuuf jira malee bishaan sana tuma bishaanuma gaariitu kennaniif iyyuu bishaan sana dhugee jiraachuuf ba'e miti yobbuu ta'u. Isaan garuu maal godhanii? Hadhooftuu obaasan. Carraa kanaan immoo maal argatanii? Carraa hadhooftuu kanaan somba isaa gubuu, garaacha isaa gubuu, keessa isaa carraa gubuu argatan. Duuba guutummaa qaama isaa kana iddoo isaan hin gubne, iddoo isaan hin miine, iddoo isaan hin garafamne hin jiru, iddoo isaan irratti tarkaanfiin fudhanne hin jiru. Carraa kana fayyadamanii garuu maal godhanii? Keessa isaa kana miidhan, keessa isaa kana guban. Obboloota koo inni kun gaasii Yesuus si jaallata. Baay'ee si jaallata. Carraa kana fayyadamee warri gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu keessanii
gootanii hin fudhanne. Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhannaa isin jaallata. Sababiin isaa maaliif? Inni jaalala waan ta'eef. Yoo miidhamtan malee hin baddan. Galgalli keessan bari keessan hin badu. Warri gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhatan immoo of gaafadhaa ani eenyu? Jaalala amma kana ga'uu kanatti agarsiise ani eenyu? Manni isaa kan gargaarame ani eenyu? Ba'uuf galuunsaa akka kanatti kan gargaarame ani eenyu jedhaa of gaafadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Sagalee dhageenyi kana gooftaan nuuf eebbisu. Sagalee har'a dhageenyi kanarraa akkasii waa barattan abdii guddaan qaba. Sagalee amma dhageenyi kana gooftaan Yesuus anaaf isiniif haa eebbisu. Ani eenyu? Of gaafattanii ofii keessan gaafattanii gaafa ani eenyu jettanii gaafa isin of gaafattan Waaqayyoon galateeffattu waan ta'eef ani eenyu jettanii akkasiin of gaafattaniif jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Turtii jaallattanii waan nu wajjin turtaniif Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Akkuma kana sagalee Waaqayyoo karaa namoota garaagaraa akkasuma ofii kootiis namoonni garaagaraa yuutuubii kana gubbaarratti waan barsiisaniif yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib nuuf godhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Yoo jaallattanitu irraa barattanitu yoo ta'e immoo sagaleen kun hiriyoota keessan kaanis akka inni qaqqabuuf barsiisa kana sheer godhaa namoota biraan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ani nama baay'ee isin jaallatudha. Akkuma kana oduu gaarii keessatti immoo tiimii oduu gaarii ta'uudhaan obboloonni hojjetaa jiran Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Keessumattuu obboleessi koo Saamu'eel Girmaa abbaa Kaanenus Giraafiksii viidiyoowwan keenya idiit gochuudhaan yaadota tokko tokko irratti immoo nu deeggaruudhaan nu wajjiniin waan jirtuuf Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu. Eebbifame. Hojiin kee dachaadhaan kan bal'ate haa ta'u. Kabraa obboleessa koo Yoonaas Geetaachoo abbaa burqaa Giraafiksii and advertaayizii Waaqayyo si haa eebbisu. Bara kee jireenya kee eebbifamu. Poostera babbareedaa isin agartan kan nuuf hojjetu isaadha. Akkuma kana sagantaawwan oduu gaarii gama biyya keessaatiin hojjetamu kan qindeessu isadha. Waaqayyo bara isaa eebbisu. Obboloota koo sagantaa biraatiin hamma deebinee wal agarrutti nagaa Waaqayyootiin naa tura. Ani nama baay'ee isin jaallatudha. Ani eenyu jechaa of gaafataa akka jiraattan jaalala Waaqayyoon isin affeera. Nagaa Waaqayyootiin naa tura.